Seera lakkoofsa boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irra kan jiru nan dubbisa. Akkas jedha. Israa'eloonni naanna'anii biyya Hedoom bira darbanii adeemuudhaaf tulluu horii ka'anii karaa galaana diimaa dhaquu irra hin bu'an. Garuu karaa irratti obsa dhaban. Yommus isaan lafa onaatti akka dhumnuuf biyya Gibxii keessaa nu baaftanii buddeenni hin jiru, bishaan hin jiru. Nus nyaata waa hin baafne kana hin jibbine jedhanii Waaqayyoof Musee irratti hin dubbatan. Waaqayyo yommus bofoota hadhaa qaban isaan gidduutti hin erge. Bofoonni sunis yommuu isaan iddan isaan keessaa namoonni baay'een hin dhuman. Kanarratti jarri Musee bira dhufanii nuyi Waaqayyo irratti sirrattis kaanee waan dubbanneef yakkineerra bofoota kana nurraa akka deebisuuf Waaqayyoon nuuf kadhadhu jedhan. Museenis jaraaf hin kadhate. Waaqayyo immoo Museedhaan bofa sibiila boorrajjii tolchi utubaatti rarraasi. Namni bofni idde gara isaa yoo ilaale hin fayyaa jedhe. Museen kanarratti sibiila boorrajjii irraa bofa tolchee utubaatti rarraase. Namni bofni idde hundinuu gara bofa sibiila boorrajjii irraa tolfamee sana yeroo ilaaletti hin fayyee. Ameen. Amma simbira jiru qabaatii hin fayyi ta'edhaa dabalaate. Irra deebi'aatii hin fayyi ta'edhaane. Irra deebi'aatii hin fayyi ta'edhaane. Wangeela Yohaannis darbinee kutaa kana sin dubbifanna wal bira qabnee waliin ilaalla waan ta'eef Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irra isa jiru waliin dubbifanna. Akkas jedha. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma mukarratti ol fuudhamuun hin ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Ameen. Mee ati hin baddoodhaan nama si bira jiru qabaate. Irra deebi'aatii ati hin baddoodhaanii. Mata duree gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala jedhu waliin ilaalla. Seera lakkoofsaa boqonnaa 21 lakkoofsa 4 kaaseen dubbisee kutaa kana galgala kana Waaqayyo nutti dubbata. Gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala. Yookiis gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf maal gochuu akka qabnu gara Waaqayyootti deebi'uun akkamitti akka nurra jiraatu galgala kana Waaqayyo nu barsiisa. Ameen jedha. Maaliif jennaan iddoo kanatti saba Israa'eliin argina. Saba Israa'elii fi akkasuma Musee nama waamicha Waaqayyo qabu nama Waaqayyo yaadaaf akeeka isaatiin gara hojiitti isa waame. Gara namoota Israa'eloota warra garbummaa jala waggaa 430 harka warra Fariyoon jala warra turan Waaqayyo bilisa baasuudhaaf Museetti fayyadame. Galgala kana nama si bira jiru qabi Waaqayyo sitti fayyadamaa jedhini. Siin jalqaba hojii jedhini maalo. Situ hojjeta kana booda jedhini. Situ waamama kana booda jedhini. Nama tokkoof ergaadha Waaqayyo galgala kana namatti dhimma ba'uu qaba. Mee eewudha kan jirtaa laata namni Waaqayyoof adda baate. Galgala kana siin hojiitu jalqaba. Mee ameen jedhaani. Gara Waaqayyootti deebi'u. Gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala. Israa'eloonni kakuu dhaga'anii adeemsa kakuu irra jiru. Waaqayyo biyya aannaniif damma baasu biyya Kanaanotaa biyya Eetotaa akkuma sagaleedhaan Waaqayyo isaan fuudhee ba'ee abaan iyyuu malee adeemsa kakuu jalqaban keessatti qilleensi rakkinaa tureera. Qilleensi jireenya isaanii jeequ tureera. Karaatti afurri abdii isaan kutachiisu tureera. Nuyi maal nu wayya kan jedhu tureera. Dadhabaa kan turaniiru. Waaqayyo garuu jireenya isaaniitti waa dubbachaa ture. Abdii kenneef. Abdii kenneefi jarri kun karaa irratti rakkinni isaanitti hammaate. Cidhiinsuus isaanitti hammaate. Lolli isaanitti hammaate. Nama lolamaa jirtuuf ergaan qaba galgala kana. Waaqayyo akkasiin jedha ittuma fufii milkooftaa jedha Waaqayyo. Karaan dhaabattu jedha Waaqayyo. Egaa Waaqayyo sabni kun saba Waaqayyoon dhaga'ee manaa ba'e otoo hin taane saba Musee dhaga'ee biyyaa ba'edha. Sabni Israa'el Musee dhaga'ee malee Waaqayyoon hin dhageenye. Waaqayyo Museedhaan dhaqii saba kana baasi erga jedhee booddee didaa tureera. Achi deebi'ee seera ba'uu boqonnaa 3tti yoon achi deebi'ee yeroo keenya ajjin nun ga'u. Waaqayyo itti dubbate dubbii Waaqayyo isatti dubbate kana hin amanneen shakkaa ture. Milikkitoota gurguddaa lama Waaqayyo Museedhaaf kenne akkasitti hin jedhe. Beenu amma si wajjinan jira. Ani si wajjinan ta'a. Saba garbummaa jala jiru ani argeera. Warra rakkachaa jiran ani argeera. Sitti fayyadamuun barbaada. Beenu ati naa dhaqinnaan. Ani oma nama maayii baasu miti. Arrabni koo didaadha. Ani giinkeedha. Ani haasaan beeku. Yeroo Waaqayyo nu barbaadu yeroo tokko ulaagaa keenya nama akkasiiti barumsa hin qabu. Ani firkoo akkasiin qabu. Ani akkana jenna. Waaqayyo akkas jedha galgala kana. Ani nama guddaan si godha asiin jedha Waaqayyo. Miizana irra of keesse sanarraa Waaqayyo si kaasee miizana gaarii irra si kaa'a. Mee ameen jedha. Gara eenyuutti deebi'uudha. Gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala.
gara namaatti otoo hin taane, gara hiriyaatti otoo hin taane, gara nama baay'eetti dhiyaannu tokko otoo hin taane, addunyaa kanarraa gara Waaqayyootti yoo deebine, gara Waaqayyootti yaada keenya yoo deeffanne, gara fuula duraatti adeemne karaa dhaabbachuun hin jiru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo Israa'elootaan abdii kenne. Waaqayyo ammas keessa jirtan hunduma keenyaaf Waaqayyo waan tokko kenne. Innis baay'inni abdii kenne. Abdii lafarraa otoo hin taane abdii waaqarraa nuu kenne. Mee warri abdii waaqarraa qabdan? Haleluuyaa. Harka keessan ol kaasaa an abdiin qaba jedhaa dabalaate. Irra deebi'aa an abdiin qaba jedhaa dabalaate. Abdiin keenya isa cabbatamu miti, isa ijaan argamu miti, isa kunooti la abdiin kee jechuu dandeessu sana miti. Tarii namni baay'een abdii koo ani fira akkasiin qaba iddoo akkasiitiidha. Ani nama baratee tokkoon qaba iddoo akkasiitiidha. I never Waaqayyo akkana jedha. Ani abdii keessa jiraataan. Ani isa lafaa si kaasuudha. Ani isa ija si guuchisuudha jedha Waaqayyo. Gara eenyutti deebi'uun hin caalaa? Nama si bira jiru dubbii kanatti naa dubbadhu gara Waaqayyootti deebi'uun hin caalaa jedhaa. Haleluuyaa. Gara qabeenyaa keenyaatti deebi'u miti. Na duukaa jirtu. Gara fira keenyaatti deebi'u miti. Garuma tokkicha ilma Waaqayyootti yoo deebite, tokkicha sana keessa waa baay'ee sii kaa'eera Waaqayyo. Ameen. Nama si bira jiru qabiitii Waaqayyo waan baay'ee sii qopheesseera dhageessee taa'een. Waaw. Ergaa kanarra naa deebiitiin Waaqayyo waan baay'ee sii qopheesseera dhageessee taa'een. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ajajame ajaja Waaqayyoo raawwachuudhaaf Museen Israa'eloota fuudhee biyyaa baase Gibxii. Adeemsa kakuu jalqabsiise. Sabni sun Museen gaafa dhaabbatu hin dhaabata. Sabni sun gaafa Museen deemu hin deema. Namarraa ija kee kaasee dhimee nama si bira jiru qabe. Addunyaa hafuuraa keessa ta'iitii edhiini. Sabiiftuu gararraa ilaalee edhiini. Yoo sin kassartuu edhiini maadha. Yeroo tokko boldness goone nama baay'ee jaallannu paastorii ta'uu danda'a, wangeelaawii ta'uu danda'a, raajii ta'uu danda'a. Inni anaaf bakka nama na gorsu, nama na ilaalu, nama na jabeessu, nama isa ilaalee jabaadhuudha jettee yaada kee guutummaa guutuutti 100% 100%. Namarra yoo keesse namni sun utuma deemu yeroo inni kufate sin kufta. Haduukaa irtaa. Nama si bira jiru qabiitii namarraa ija kee kaasisiin jedha Waaqayyo edhiini. Ayya. Irra naa deebii itti naa hima buleettii koo. Itti naa hima ammayyuu irra deebiiti. Sabni sun eenyurra jira? Museerra jira. Waaqayyo wajjin hariiroon qabu. Haa ta'u ituu adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhatee jiraate namni sabni kun iji isaa Museerra ta'uu dhiisee Waaqayyo irra ituu ta'eera ta'e karaatti hafuun hin jiru. Gara namaatti hin deebiin gara Waaqayyootti deebii. Agaarraayi gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala. Lallaba keenya caala, faarfannaa keenya caala, deddeebii keenya caala, waan Waaqayyo nuun hojjechaa jiru kana caala. Garaa qullaan gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaa Museen saba kana fuudhee adeemsa kakuu jalqabee karaatti beelatu dhufe, karaatti dheebuutu dhufe. Sabni kun gaafa beela'u Waaqayyoo irrattis kaatuun ta jalqabatti Musee irratti ka'a. Eenyuun dhagaanii baa waan ta'eef Musee dhagaanii. Nama seera jiru kan eenyuun nageessee mana baateedhaan gaaffiidha. Booda itti sinii dhufa eenyuun nageessee baateedhaan. Ameen. Gara Waaqayyootti iyyachuu dhiisee Musee kaleessa nuyi jireenya akkasii hin jiraanne. Kaleessa nyaanna qonqoo keenyatti nutti irratee hin beenu. Waan nu dhabnee hin beenu. Waan nyaannu dhabnee hin beenu. Kana hundumaa keessaa situ nu rakkisaa jiradhan. Gungummii jalqaba. Har'a galgala kana Waaqayyo gooftaan nama sadiif deebiin kennanaa jedha. Adeemsa kakuu jalqabdee karaatti nyaatamtu bineensi sin nyaatu salphinni sin nyaatu Waaqayyo gooftaan gara kootti deebi. Ani ija keen bana gara kootti deebi. Ani gaaffii keen deebisa gara kootti deebi. Ani barbaacha sii godhaa jira Waaqayyo. Gara eenyutti mee dubbadha? Gara eenyutti waldaa? Gara Waaqayyootti deebi'u jechuudha. Gara Waaqayyootti deebi'u. Gara Waaqayyootti akka nuti hin deebineef chaalenjiin jiraachuu danda'a. Lolli jiraachuu danda'a. Waldaa keessaa lolli nutti ka'uu danda'a. Ollaadhaa nutti ka'uu danda'a. Qilleensi jiraachuu danda'a. Gara Waaqayyootti gaafa deebitu garuu addunyaa lafaatti kaatee addunyaa hafuuraatti deemta. Eenyu kan dhagaa jiru? Mee warri dhagaa jirtan? Gara eenyuutti hin jedhe ani? An gara kan biraa jechaan jiru gara namaatti min gara Waaqayyootti deebi'uun hin caala. Ameen. Mee mana ollaa keessan naqa buna sinaa waaman gaafa buna sin waaman dhattanii gaafa buna dhuddan yoo baay'ate nama amachaa buna dhuddanii baatu. Kursi nyaatanii nama machaa baatu. Karaan keessan gammadaa miti. Keessi keessan boqotaa miti.
Gaafachi baatanii gara mana waaqayyoon naqamee arra waaqayyo maal naan jedhattanii gaafa gara mana waaqayyoo dhuftan garuu keessan gammachuu qaba. Mee ameen. Faarsaa 122 lakkoofsa tokko irratti gara mana waaqayyoo dhaqna yeroo naan jedhanittani maalan ta'eera Daawit. Nan gammade. Eessa yoo dhaqeen gammadu Daawit. Kaaffee taa'een gammadu Daawit. ጓደኛ ጂናሴን ገመዱ ዳዊት ኦ ማይ ጋድ har'a galgala kana hin beeku nama tokkoof gammachuu daangaan qabne keessa si buusa waaqayyo har'a guyyaa tokko min ji'a tokko min ji'a lama min har'a jalqabee barabaraan addunyaa galataa keessa dhaabeera meeyyaati nan gammada hedha dabalat ti dabala nan gammada jedhaaka heew ka dhagaa jiru barana bala barakana keessa misiraachoon tokko si ka'eera mee ameen gareenyutti deebi'uudhaaf gara waaqayyootti deebi'u lallabaa'olla faarfachaa'olla raajaa'olla deddeebi'aa'olla waan baay'ee argaa'olla waldaan baay'eedha tajaajilaan baay'eedha faarfataan baay'eedha oh my god har'a ganama galgala kana waaqayyo gooftaan tooratti si adeebisu nama si bira jiru qabiiti tooratti galtee dhinaayimi tooratti si adeebisu waaqayyo deede tarree waaqayyootti si adeebisu waaqayyo deede oh my god anaaf gareenyutti deebi'u qabna gara waaqayyootti deebi'u qabna beelli ammaannaan Musee irratti gungumte Israa'eloonni Eebun nufnaan Musee irratti gungumte Israa'eloonni gaafa isheen Musee irratti gungumtu waaqayyo numa ilaala lola sitti ka'u kana waaqayyo waan dhaga'uu dadhabee yookiin waan argaa hin jirre sitti fakkaachuu danda'a hello argaa jira waaqayyo isa si rakkise sana argaa jira waaqayyo mii waaqayyo argaa jira hedhaane kas jedha ani hedhaa dabalaate gara waaqayyootti nan deebi'a waaqayyo sedhaanii maalo sana rakkisutti deebii kenna hedhaane sanatti ulfaate narraa kaasa hedhaane waaqayyo galgala kana nama tokkoof ergaa qaba isa sitti ulfaate waaqayyo sirraa galagalchaa maal sodaachaa jirtati guddaa kan sitti ta'e mana kee keessaa jireenya kee keessaa maaltu sitti ulfaata hello Maariyaam ishee Magdalaaf Solomeen gaaf tokko Yesuus du'eera jedhanii awwaalamnaani lafti bariinaan shittoo gatiinsaa guddaa bitaniitu gara awwaalichaatti gadi bu'an gaafa dhaqanii ituu karicharra deemanii akkas waliin jedhu dubartoonni kun baay'ee na ajaa'ibu maal jedhu beektu dhagichoo ulfaataadha eenyutu irraa nu galagalchaa nu hin dandeenyu dhiirri jabaan nu bira hin jiru nu lamaan qofaadha eenyuun nu gargaara dhagichoo ulfaataadha shittoon kun akkam goona jechaa gaaffii ol gaafataa deemu garuu gaafa dhaqanii achi gaan dhagichi yoo ofii isaatiin irraa galagale nama tokkoof ituu tasii rakkattee ameen jettuu mana keeti galagalaa isaa argitaat meeyyaatiin irraa galagaleera jedha dabalaate waan sammuu keetti si dhiphachaa jiru sun waan jireenyi keetti jeeqamu sana gaafa galtu hin jiru gaafa deemtu hin jiru hin jedhan nama tokkoof ergaadha ameen jedhiin harkaa fuudhe meen hin jiru nan itti rakkadhu sun hedhaanii hin jiru hedhaanii dabalaate hin jiru hedhaanii maaloo tarii maaltu si yaaddessaa irraa laata mee itti yaadi think daqiiqaa 5 tuba lallabee irraatiin daqiiqaa 5 gidduutti mee waan tokko itti yaadi maaltu si yaaddessaati maal baachuu dadhabaati maaltu sitti dhagaa ta'ee sitti ulfaata loosaatraa diveena laba Yesuus akkasiin jedha gara kootti deebii ani sirraan kaasa naman si godha lafa yaaddeen sin ga'a jedhaa jira waaqayyo gara eenyuutti deebi'u gara waaqayyootti deebi'u lolli yeroo jiraatu namni gaafa rakkatu gaafa qabu waan tokko hin dubbatu gaafa kiisii jiru waan tokko hin dubbatu gaafa buukii irraa waa qabu waan tokko hin dubbatu gaafa kiisii kee waa dhabu namuma kaleessa wajjin jaalala qabu wajjin wal nyaata ofii jaalata simma deema fooqaa deema ofiisaaf nagaan qabu jalqaba ofiisaa nyaata lammaffaa irratti gwaaddenyaasaa nyaata agaarta maatii isaallee nyaata haadha manaa isaallee abbaa manaa isheellee ollaa isheellee maan kiisiin ishee waan nagaa dhabeef kiisiin ishee waan duwwaa ta'e haala kana irratti nu hundaa'u jireenyi kiristaanummaa qabaattees dhabdes addunyaa fuuraa keessa ani guutuudha የሚገርማችሁ waaqayyo akkasumaan jechaa jira nama tokkoof irruu keetta waa sii dabala siin jira waaqayyo ee wakkatu hin beeku istan sii dabala hin rakkatiin yaaddee anatutti sii dabala waaqayyo ee udhalaata ameen jedhiin harkaa fuudhate guutuu duwwaan hin jiru addunyaa fuuraa keessa gara waaqayyootti deebi'uudha kan nurraa barbaachisu hello keessa koo waan inni fide sima keessa kaa'een darba wangeelumaan an dubbadha nama si bira jiru jasaa keessa ilaaleeti gara waaqayyootti deebi'i maaloo irra naa deebi'i itti naa hima dara itti mammayyuu irra deebi'i gara waaqayyootti deebi'uun hin caalaa jedhaane ameen gara eenyuutti gara haadha manaatti mini gara abbaa manaatti mini gara ollaatti mini gara firaatti mini gara eenyuutti mee gara waaqayyoodha isti ameen jedhaa dabalaate nama baay'eetu sin danda'anuun jedhee lafa nu buuse dhimma keeyyuu kan hin qabne jira lafa dheeraa ሲጅን deemuu hin danda'u የተወሰነ መንገድ ካንተ ጋር ሄዳ የሆነ ቦታ ደርሶ ወደ ኋላ ይመለሳል ይሄ የሰው ባህሪ ነው ወገኖቼ እኔ አላውቅም ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ አንድ ሰው ከሌላ ሰፈር ወጥቶ የሆነ ክብር ውስጥ ሲገባ ያየው ነው ማን እንደሆነ አላውቅም
Nama tokkoof garuu waaqayyo anatu jira. Anatu siif. Oh my God. Anatu siif taa'edha jala waaqayyo. Gara waaqayyotti deebina wanti tokko hundumti isaa salphaa. Isatu caala ka. Lallaba keenya kan caalu gara waaqayyotti deebi'uudha. Faarfannaa keenya kan caalu gara waaqayyotti deebi'uudha. Waldaa dhufuu keenya kan caalu gara waaqayyotti deebi'uudha. Waaddanyaa sima gara waaqayyotti yoo deebine nuuf hin caala. Barichi amaadha. Yerichi amaadha. Gara waaqayyotti deebina. Waaqayyo gara kootti deebi'a. Yaanni koo isiniif ammayyuu gaariidha waaqayyo. Anaaf isiniif yaada hamaan qabu waaqayyo ammayyuu. Ammayyuu anaaf isiniif yaada hamaan qabu waaqayyo. Jina ada sete revena laba. Tulaallu nama baay'ee dhabaa irra amaadha yerichi deebii gara waaqayyotti. Waaqayyo sin haguugin sin dhossi waaqayyo si haa mul'isu. Na dhagaarta gara waaqayyotti deebi'uun hin caalu. Baay'een keenya las Ivani Apiata Yudia. Yeroo baay'ee deddeebinee kadhanna jireenyi keenya jireenya booyyeeti beektu. Inni kanna hin allanna deebine. Hin kaanachi dijjatu immoo deebine. Giraafiitiin lafaan gototuu hin qabu kana booda. Addunyaa haaraa keessa taa'uu qabna. Waaqayyo addunyaa haaraa keessa akka nuti jiraannu barbaada. Gara isaatti gaafa deebitu wanti hundumti keeyyuu hiikamaadha. Gaafa oodaalaa shaadaalaa waan hundumaarraa adda baatee gara waaqayyootti gaafati deebitu. Kottu sittan hima. Torban tokko deelii kaaffee hin taa'in. Torban tokko deelii lafa bunaa hin taa'in. Torban tokko deelii iddoon taanetti yeroo keen gumin. Torban tokko deelii fuula waaqayyootti gaafa tol deebitee Yesus jechuu jalqabdu. Waaqayyo dhufee abeet jilbeenfattee sagalee dhageessa. Nyaattee sagalee dhageessa. Deemtee sagalee dhageessa. Eloona dhagaadha. Kottu firri kee kan caalu waaqayyoodha. Maartaaf Maariyaan ituu tasiraattee obboleessi keenya Alaazaariin ture. Atasii dhibuun garuu obboleessa jaallannu nu dhabsiiseedhaan. Ammam gwaaddanyaa jaallattu qabaata. Ammam obboleessa jaallattu qabaata. Du'a oolchuu hin danda'u gwaaddanyaa kee sana. Kan du'a si oolchu doolaadha. Gwaaddanyaa jabaan tokko waaqayyoo si bira jira. Lafa hojii keetitti yeroo gimba nyaataati hojjettus ta'e koshinaa namaas hojjettu. Iddoo kamillee hojjettu faabrikaa kamillee hojjettu. Yeroo hundumaa kan si wajjin jiru waaqayyo. Mucaa koo siin jedha. Si jinan jira siin jedha. Mee nama si bira jiru qabiitii sooreessaati jedhaani. Ati sooreessa naa jedhaani. Hin sodaatin fira jabaa qabda jedhaani. Gara waaqayyootti deebi'uun hin caala. Gara isaatti adeeminu gaarra galgala kana gara isaatti deebinee isa keessa dhaabbannee waaqayyoon eegganna. Dhaabbachuu nu gaafata gara waaqayyootti deebi'uun dura. Hanbaaqoon boqonnaa 2 gaafa dhattan dubbiftan. Koobiinaaf kenname irra dhaabbadhee ani waaqayyoon nan eeggadha. Kadhatan isa kadhadheefis komiin isa komadheefis deebinni naa deebisu nan ilaala. Hanbaaqoon gaafa dubbii kana dubbatu keessa isaatti waaqayyoon kadhateera waaqayyoon immoo komatee jira. Komachuun hin danda'amu garuu waaqayyoon inni garuu komateera iddoo sanatti. Kadhatan isa kadhadheefis komiin isa komadheefis deebinni naa deebisu iddoo tokko dhaabadhee nan ilaala. Mee namni tokko jirtaa namni waaqayyo as na dhaabe waaqayyo as turi naan jedhee waaqayyo asitti na eegi naan jedhee waaqayyo iddoo kana gad hin dhiisin naan jedhee ani mee achuma dhaabbadheen isa eeggadha. Achuma dhaabbadheen kadhata koofis komii koofis waan inni naa deebisu nan ilaala. Namni jettee dhufte yoo jiraatte waaqayyo guyyaan irraa kan keeti siin jedha. Nageenyi sammaa. Waaqayyo guyyaan irraa kan keeti siin jedha. Dhaabbachuu eeggachuu nurra jiraata waaqayyoon dhaabbachuu. Kiristaanni bara keenya ana dabalatee sin dabalatee guyyaatti yeroo lama iddoo jijjiiran. Ganama iddoo biraa jirra yoo ta'e kasaatii iddoo sana kan biraa jirra. Maal jechi barbaadeeti? Guyyaatti yeroo meeqa iddoo jijjiirrachaa oolla. Lafa waaqayyo nu kaa'e. Waaqayyo gaafa lafa si kaa'ee dhufee si dhabu hin gadda malee waan gammadee harka walitti si rukutu sitti hin fakkaatin. Addunyaan kun gaafa xiqqattee kuftu. Gaafa ati dattee nama taatee intiin jettu namitti kana karaa mattiin lafaan dhoofnu barbaadna jedhu gaafa ati mul'achuudhaaf jettu. Dhagaarta addunyaan kun xinnoo masi mul'ifti xinnoo booddee immoo si dhossiti. Kanaaf gara waaqayyootti yoo deebinee mul'anne immoo gaariidha. Wangeelaa yoo mul'atte immoo gaariidha. Addunyaa fuunii addunyaa biyya lafaa kana keessa dhaabbattee yaaddain. Gara isaatti deebitee jireenya kee guutuu bara kee guutuu waaqayyo irratti of galte jireenya kee bareedaa ta'a. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Israa'eloota waaqayyoon dhaga'ee biyyaa beetuun taane Museetu waaqayyoon dhaga'e. Ajajamee fuudhee bee. Karaatti beelli tureera, dheebuun tureera, sabittiin immoo gaafa gongomtu eenyu irratti kaati. Musee irratti kaati. Gaaf tokko gaa nyaanni nuti nyaannu kun nuun taane jedhan kutaa ammaa kana keessatti. Biddeena maa hin baafne kana nyaata maa hin baafne kana nyaachuun nu ga'eera jedhaniitu waaqayyo irrattis Musee irrattis sabni kun hin guungumanii jedha iddoo kana gaafa dhattanii dubbiftan lakkoofsa
lakkoofsa 4:5 dhaqaa dubbisa. Hin guunguman guungummii isaanii itti fufan. Kanarratti tu Waaqayyo bofaadhaa qabutti erge. Maalitti erge? Bofaadhaa qabuuni akka isaan hiddaman godhe. Kakuudhaan manaa ba'anii hiddamuunis jira. Kakuudhaan manaa ba'anii karaa itti hafuunis jira. Na dhagaartu. Kakuu Waaqayyo isaaniif qabu kan biraadha. Kakuu Waaqayyo sii galeen beektu yoo ta'e karaa itti hafuu dandeessa. Yoo kakucha beekta ta'e garuu itti fuftee adeemta. Na dhagaarta. Kakuu Waaqayyo ittiin jedhe kakuu guddaadha isaan garuu karaa itti guunguman. Gaafa guunguman bofatti erge Waaqayyo. Hin hiddaman. Warri bofichaan hiddame hundinuu karaamatti lafa dha'anii du'u. Isa du'e achumatti gatanii bira darbu. Ammas kan biraan karaa deemu ammas hin guungumu hin hiddamu hin du'u. Bofa barahaati bofa hadhaa qabuudha. Yes. Hadhaa kanaan hiddamaa karaa tafaa kufaa du'aa deemu turan. Israa'eloonni. Kana gidduutti gaafa namoonni baay'een biraa du'aa dhufanii Israa'eloonni kun dhaqaniiti Museedhaan yennaan akkuma targitu warri nuujjin biyya Gibxiidhaa ba'an baay'een isaanii bofaan hiddamanii dhumaa jiru. Namoota baay'ee biraa dhabne. Akkuma samma bara kana nama baay'ee biraa dhabaa irra jechuudha. Nama baay'ee biraa dhabne nama baay'eetu hiddamee karaa tafe. Nuyi garuu hiddamuu barbaannu kana booda hiddamuun nu ga'a. Kana boodas bofni summii qabu kun nu hidduun nurra hin jiraatu. Mee dhaqiitii Waaqayyoo kee kana nuu kadhadhu jedhan. Sabichi maal ta'aa jira jechuudha gara Waaqayyootti deebi'aa jira. Harka nama si bira jiru qabiitii iddoo gaarii qubattaa amma jedhini. Gara Waaqayyootti deebi'ee jedhini. Ilaala gara Waaqayyootti gaafa deebi'uutti kaani nuu kadhadhu Waaqa keedhan. Sila sarratti ka'anii amma immoo garuu masaa dhaqan. Siikala warra amma sirratti ka'a warra amma si jibba warra amma sirratti dubbatan warra amma sirratti guunguman tokko gaafa tokko ol guuranii gara kee dhufu. Hin beektuutu kana. Gara kee akka isaan dhufan hin beekta yoo ta'e ameen jedhi. Haleluuyaa. Sabooddee akkas jedha Museen Waaqayyoon kadhachuufii jalqabe. Gara laafessa waan ta'eef. Saggoo bal'aadha Musee Waaqayyo saggoo bal'aa kenneeraaf. Gaafa hundi ishee irratti guungumtu utuu anaaf isinii ta'e akka barbaadan ta'a inni facaafne ibne sokkina garuu inni hinuma ta'a. Gaaffii gaafatamu gara Waaqayyootti riippoortii isaanii dabarsa ture. Gara Waaqayyootti dabarsa. Gara Waaqayyootti dabarsa. Waan amma guyyaatti si jeequ sana gara namaa dhiisi gara Waaqayyootti dabarsa. Waaqayyo gaafa sanaa jalqabee jireenya keetti foolii gaarii sii gochuu jalqabe. Mas bira jiru qabii hin urgooftaanaa jedhi. Zaalaa bahataa hin urgooftaanaa jedhi. Nama taataanaa jedhini. Fooliin kee urgaanaa jedhini. Ba'aan sirra jiru hin kaanaa jedhini. Cufaan kee hin panamanaa jedhini. Haleluuyaa! Qaana Waaqayyoo kan eebbifame. Ameen. Sabooddee Museen kadhateef akkas godhee deega Waaqayyo. Furmaata fidaga. Harkina Waaqayyoo yoo si cabse harkuma isaatti si fayyisa. Nama harkatti cabuurra Waaqayyoo harkatti cabuu si ho'i. Dhagaadha. Isaanumaan Waaqayyoo mata akka isaan hiddaman godhe. Akka isaan bofa baraan hiddaman godhe. Deebisee immoo jarattii kana maal gochuu barbaade Waaqayyo ofitti qabuu barbaade. Yeroo nu hirkaa riiqqannee baanu illee karaa biraa dhufee ofitti nu qaba Waaqayyo. Ameen. Kanoonni karaa keenya gadhiifnee karaa biraa irra deemu Waaqayyo dhufee ofii isaatiin ofitti nu qaba. Ameen ka. Mee warra dhagaa jirtan Waaqayyo ofitti si naa qabu. Mee ameen. Waaqayyo ofitti na qabeera jedha dabalaate. Sabooddee Museedhaan Waaqayyo eenyaan akka gootu eenyaan bofa sibiila sirboorra jirra maal godhe tolchiitii dhaqiitii utubaatti rarraasee qajeelfama kenneef Waaqayyo Museedhaaf. Saba sana furuudhaaf Waaqayyo qajeelfama Museedhaaf kenne. Qajeelfamni Waaqayyo Museedhaaf kenne bofa sibiila boorra jirra tolchiitii dhaqii utubaatti maal godhe fannisi. Namoonni hundinuu warri bofaan hiddaman hundinuu gara bofichaa gaafa laalan dhibee isaaniitti maal ta'u hin fayyu. Har'a gara kutaa silsilaatti isinii dhufa. Silsilaatti inni dhufan Yohaannis 3:14 silsila jalqaba isinii dubbise gara kakuu haaraatti dhufne kun kakuu moofaadha. Gara kakuu moofaatti gaafa dubbatu namni bofaan hiddame hundinuu gara bofichaa gaafa ilaalu maal ta'a ture hin fayya ture. Kakuu haaraatti immoo akkuma Museen bofa sibiila boorra jirraa tolchee mukatti ol baasee fannise ilmi namaa fannifamuudhaaf jira. Ilmi namaa fannoo tolbee rarra'uudhaaf jira. Waa'ee karaa fayyina keenya dubbataa jira. Kutaa kana ol qabsiisaa laala. Karaa fayyina keenya ituu Yesuus fannootti ba'een dubbannete ol ba'een ciniinsifannete ol ba'een reebamnete ol ba'een duune ta'e anaaf isin seenaan keenya duudee achumaan hafeera. Gara eenyutti deebi'u caala re'aa? Nama si bira jiru qabii itti mime gara Waaqayyootti deebi'uu barbaaddaa jedhin. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa kutaa lakkoofsa 8 irraa naqee dubbisa. Waaqayyo immoo Museedhaan bofa sibiila boorrajii tolchii utubaatti rarraase. Namni bofi idde gara isaa yoo ilaale hin fayyaa jedhe. Museen kana irratti sibiila boorrajii irraa tolche. Bofa tolchee utubaatti rarraase. Namni bofni idde hundinuu gara bofa sibiila boorrajii irraa tolfamee sana yeroo ilaaletti hin fayyee.
qajeelfama waaqayyo Museedhaa kenne qajeelfama raawwata ajajamuudha ga'e isaa waan ta'eef. Ameen. Ameen haleluuyaa. Akka nuyi gara waaqayyootti hin deebineef gufuuwwan akka nuyi gara waaqayyootti garaa keenya guutuu hin deebine gufuuwwan nu taasisan. Tokkoffaa maayinni yoo jettan abboomamuu diduudha. Abboomamuu didu. Waaqayyoon dhaggeeffachuu didu. Waan waaqayyo nuun jedhe didu. Midhannee ba'uu 16 lakkoofsa 25 irraa dhannee argan. Iddoo kanatti abboomamuu diduudha. Tokko irree gufuun irree araara waaqayyo. Akka waaqayyo nuuf hin araaramne wanti nu godhu. Gufuu wanti nutti ta'u. Yeroo hundumaa akka nuyi waaqayyo wajjin waliin argine, akka nuyi waaqayyo wajjin hin haasofne wanti nu godhu keessaa inni jalqaba abboomamuu diduudha. Naa dubbisi. Ba'uu 16 25 kaasee hanga 27 naa dubbisi. Museen har'a isa nyaadhaa. Museen har'a isa nyaadhaa. Guyyaa har'aa sanbata waaqayyooti. Guyyaan har'aa sanbata waaqayyooti. Har'a bakkeetti isa hin argattan. Har'a bakkeetti isa hin argattan. Guyyaa ja'a. Guyyaa ja'a. Guyyaa ja'a hin funaannattu. Guyyaa ja'a hin funaannattu. Guyyaa torbaffaa. Guyyaa torbaffaa. Guyyaa sanbataatti garuu. Guyyaa sanbataatti garuu. Tokkollee bakkeedhaan argattan jedhee. Tokkollee bakkeedhaan hin argattan jedhee. Ameen. Gaafa akkuma baran maannaan waaqarraa harcaafii ture waa'ee dimbiriiqee iddoo kanatti gaafa dhattanii ilaaltan gadi harcaafii ture gaafa isaan beelaan beela Israa'elotaa kan beeku waaqayyoodha. Ameen. Yeroo isaan beelaanitti yeroo isaan gungumanii takka laalee asii gadi buusaaf hin funaannatti hin nyaatti. Jarri iddoo kanatti abboomamuu diduu Israa'elotaa argina. Yeroo isaanitti waaqayyoof abboomamu Museen waa tokko dubbate iddoo kanatti guyyaa ja'a hin funaannattu. Guyyaan torbaffaa garuu guyyaa sanbata isa kan waaqayyooti. Guyyaa sanatti yoo baatan hin argattan. Dhageessanii guyyaa ja'a hin funaannattu. Guyyaa ja'anuu sana gaafa funaanuu baatan hin argattu. Guyyaa torbaffaa isa guyyaa sanbata waaqayyootti gaafa baatan garuu waan garaa barbaaddan sana hin barbaaddu malee hin argattanidha. Namoonni baay'een keenya guyyaa waa'ee iddoo kanatti waa'ee sanbata waaqayyoo yaadachuu yeroo mana waaqayyoo dhaquun nurra jiraatu nu iddoo biraa jirra taanaan guyyaa ja'a yeroo hojjennu guyyaa ja'atu torban tokko guyyaa 8 qabatee hin jaallanna ture garuu miti. Dimbiriiqeen kun dhufee gaafa inni bu'u guyyaa tokkoffaan nyaatu, guyyaa lammaffaan nyaatu, guyyaa sadaffaan nyaatu, guyyaa arfaffaan nyaatu, guyyaa shanaffaa ja'affaa hin nyaatu, ishee torbaffaa garuu gadi baatu garuu hin argattan. Ishee guyyaa torbaffaa kana kanaaf maal hin ta'ina gadi hin bayina jennaan jarri akkuma ja'a funaannattee isa ja'a funaannatti sun iyyuu garaa ishee hin geenye. Kanaaf torbaffaa guyyaa torbaffaa barbaadama naa baate. Gaafa barbaadama naa baatu barbaaddee dhabde. Ameen. Mi ameen jedha. Maal ta'anii barbaadanii dhaban. Ja'a sii kennee isa torbaffaa immoo kan goote deemaa. Ja'a hojjechuun cubbuu miti. Ja'a waan baay'ee hojjechaa oolla hojii biizineesii dhuunfaa keenya hojjechaa oolla. Ishee torbaffaa guyyaa sanbata waaqayyoo kana yaadannu taanaan kisaaraa keessa oolla. Ameen. Mi ameen jedhaani. Kanaafi hin funaannattu guyyaa ja'a guyyaa torbaffaa yoo baatan garuu inni guyyichi guyyaa sanbata waaqayyootiin argattanii yennaan isaan torbaffaa barbaada ba'anii abboomamuu didan jechuudha. Hamma gaa akkamitti waaqayyo dhufee taraarama hin didanu. Waa'ee abboomamuu immoo keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 akkasuma Leewwota boqonnaa 26 lakkoofsa 1 kaasaa dhaqaa dubbifadha. Waa'ee abboomamuu eebba abboomamuu keessaa dhufu. Namni abboomame maal akka argatu namni abboomame waaqayyo harkaa kennaa inni argatu iddoo sanarraa argatu. Keessa deebii 28 akkasuma Leewwota 26 dhaqaa dubbisa. Yeroo gadi baatan hundumaatti eebbifamuu taatu. Ol galtuun eebbifamtu, gadi baatuun eebbifamtu. 28 sana diinonni keessan karaa tokko isinitti dhufu karaa torba immoo isin baqatuudha. Ameen. Nama si bira jiruuf ergaan qaba. Ameen jedhi nama si bira jiru qabiite akkas jedhi ergaa sii qaba waaqayyoo dhini. Gara waaqayyootti deebi'uun jedhaani. Hin caalaa jedhaani. Egaa bisa lammaffaa gara waaqayyootti deebi'uudhaaf wanti gufuu nutti ta'a yeroo baay'ee gara booddee of ilaaluudha. Hin baana manaa lallabuuf manaa baanee ta'e ilaalla. Raajuuf manaa baanee waaqayyo kennaa ayyaanaa nutti kennee tuma deemnu wanti ta'e tokko karaa dhaabbachiistee wayii waraajii nuun jetti karaa nu dhaabdi sana hundumaa laallee karaa dhaabbanna. Wangeelaa lallabuuf manaa baanee warra sirban itti dabalan. Faarfachuuf manaa baanee warra sirban itti dhannee dabalan. Agartaa gara dudda duuba ofii ilaaluun egaa gatii nama kaffalchiisaadha manaa looxiyyuu dudda duuba tun ilaalle ta'e ittuma fuftee adeemti turte. Dudda duuba ilaalte jechuun akkeetti hafte. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Gara eenyutti deebi'uu nu wayya? Gara waaqayyootti deebi'uu nu wayya. Nama si bira jiru qabiitii gara waaqayyootti deebi'eedhaani. Irra deebi'aatti naa himaa dabalaati.
Egaa kutaa kana immoo gaafa dhattanii dubbifattan macaafa qulqulluu keenya irraati dhattanii seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irraa dhattanii in argattu. Akkasuma daddafeen dubbadhaa. Isa sadaffaa namni tokko akka nuyi gara waaqayyootti hin deebine gufuun irree araara waaqayyoonni sadaffaan isa darbe duukaa bu'uudha. Waan darbe duukaa bu'u, waan dhiisnee bira darbar, hamee dhiifnee darbine, qiimii dhiifnee darbine, waan darbe tokkotti yaada ofii hidhuun gatii akka nama kaffalchiisuun arginaa jechuudha. Lammaffaa Mootota 18:3 dhattanii argachuu dandeenya. Gara waaqayyootti akka nuyi hin deebineef wanti gufuu nutti ta'us ni jalqabaa maaloodha? Abboomamuu didu. Waaqayyoon dhaggeeffachuu didu. Waaqayyoon dhaggeeffadhu di namas bira jiru qabi. Gara waaqayyootti deebi'eedhaani. Irra deebi'itti naa himi. Inni lammaffaa gara booddee ofii ilaaluu kan jedhu kana dhattanii gaafa dubbiftan waaqayyo maaliif billaadhaan akka dhumnuuf gara biyya kanaatti nu fide? Dubartoonni keenyaaf ijoolleen keenya irbaata diinaa ta'uurra gara biyya Gibxiitti deebi'uu nuuf wayyuuree jedhan. Itti fufanis kottaa dura buutuu fo'annee gara biyya Gibxiitti deebinaa waliin jedhan. Asitti immoo manaajimentiin kennuu hin taane, geggeessummaan kennuu hin taane jechuu isaanii argina. Iddoo kanatti Israa'eloonni gongummiidha. Kunis gara booddee ofii shunkurtii dhiisanii ba'anii garbummaa isa kanaan dura cooma nyaachaa turan. Waan foon koo isaaniif ta'u ittiin hir'anne koo biyya Gibxii yeroo turan mirgan qaban garuu ormaaf hojjetu. Ameen. Ituma bakka kana amannaa nuyi beelofneerra qoonqoos duuneerra iddoo kanatti dhumuu keenyarra achi deebinaa jedhan. Yoo Museen achi nu deebisuu dide nama gara booddeetti nu deebisu maal filanna? Geggeessaa filanna jedhan. Mee ilaala gara booddeetti deebi'uudhaafi bakka nama nu geggeessu filanna kan biraa jedhan. Isa waaqayyo muudee dhiisaniitu isa waaqayyo dura buutuu godhee isaan irratti dibee dhiisanii kan biraa filanna jedhan. Innati jetti nuun taanedha. Yeroo baay'ee isa waaqayyo dibee nuu kaasee isa waaqayyo nuuf dhaabe isa waaqayyo dura buutuu godhee saba isaatiif kaasee warri kan biroon immoo kan biraa ishee uummanna ba'a. Isa malee namni hin jiru jedhu. Isa malee tajaajilaan hin jiru. Isa malee lallabaan hin jiru. Maa inni waan isaa waaw isa waaqayyo dibee kaasee waaqayyo matutti fufsiisa. Isa namni shuume immoo namumatu kaasa. Ameen. Nama dhagaa jiruuf ergaadha. Dudda duuban deebitu duratti adeemta. Nama tokkoof ergaadha. Ergaa kana fuudhin harka duratti adeemta malee dudda duuba hin deebitu. Gara booddee keetti kan si harkisu humni dhiigi Yesuus. Elaa ganama galgala kanaa kaasee waan si harkisaa jiru sana fuula kee duratti eebbatti si geddaree gara caalutti si butee waaqayyo si milkeessuudhaaf galgala kana siif hojii jalqabeera. Gara eenyutti deebi'u caala? Gara waaqayyootti deebinu mee si'achi. Kana booddee gara waaqayyootti deebinu. Waldaa wallaan faarfannaa rarram lallabnaa maa hin dhiyeessa jira. Gara waaqayyootti deebi'u nurra hin jiraatu. Mee nan deebi'eera. Mee gara waaqayyootti han deebi'aadhaani. Gaafa iddamteettu gara waaqayyootti deebi'uu jalqabde jarri. Iddamuun gaariidha, lolamuun gaariidha. Sii galee namni koo gaafa qabu gaafa fayyaa qabu koo waaqayyoon hin yaadatu. Argitanii? Haala isaanii keessaa ba'an. Namoota baay'eetu waaqayyoon dhaga'uu didee iddamaa jira ammayyuu. Waan waaqayyoon nuun jedhe dhaga'uu dinnee naannoo sararasiin iddamna. Sararraa naafati keessa jiru. Jireenya naafati jiraannu kun waaqayyo beekaa nu ilaalaa jira. Deebi'uun immoo dirqama kiristaanummaati. Hin deebina jedhaa nama si bira jiru qabaate. Waaqayyo nu deeffata jedhaane. Fuulli isaa ifaadha jedhaane. Na deeffata jedhaa dabalaate. Nama na godhata jedhaa dabalaate. Akka milkaa'u na godhata jedhaa dabalaate. Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee warri dhagaa turtan harka keessa walitti tumaa waaqayyoof galata laadhaa. Kanaaf gara waaqayyootti deebi'uudhaaf maal gochuu qabna? Tokko kadhachuu, jilbeenfachuu, waaqayyoo cinaa hariiroo qabnu cimsachuu. Dhagaadhu deebi'uudhaaf gara eenyutti deebina? Eessatti deebina? Inni nu itti deebine kun immoo ammam nu fuudhee adeema. Dhagaadhu waaqayyoof abboomamuu diduun ikkoo Yoonaasiin iyyuu galaana nyaachise. Galaana bichaas miti qurxummii nyaachise. Tokko nyaatamee lammaffaa nyaatamee sadaffaa irratti waaqayyo dhageetummoo ofii masaatiin. Kana booddee garaa qurxummii keessan teessu baay'eedhe. Dhagaadha waaqayyootu ajajatti baase bineensatti ajaje baase akka inni liqimsamu godhe. Erga liqimfamee booddee waaqayyo bineensichumatti ajaja baasee dhaqiitii tuufi jedhe. Bineensu waaqayyoon hin dhagaa naafati dhaga'uu dadhabnaare. Heloo waldaan baay'eedha. Bara kana kee tajaajiltoonni baay'eedha. Faarfattoonni baay'eedha. Raajoonni baay'eedha. Garuu akka baay'ina keenyaa miti nuti. Kanaaf maal gochuu qabna? Gara waaqayyootti deebinee ibidda waaqayyoon keessa kaayee kana bobeessu. Maadaalaa baagataa jiinaa maaraadiyaas. Sit keessatti iddaaf hundee kan qabachuu qabu waaqayyo wajjin guyyaadhaa guyyaatti akkuma
daa'imni harma haadhaadhaarraatu dubbii waaqayyoo dharra'uutu nurra jiraata. Sagalee waaqayyoo dharra'uutu nurra jiraata. Dheebuu sagalee waaqayyoo meeqan keenyatu dheebuu faarfannaa qaba. Meeqan keenyatu dheebuu raajummaa dheebuu sagalee waaqayyoo Bible study gochuu meeqan keenya jaallata. Akka nama iddirii wayii yookiis immoo kuukubee kaffaluu dhufeetti waldaa dhufnee teenyee galuu ምን ያረጋል? ምንም አያረግም ወገኖቼ። ኢየሱስ ዛሬ መምጣት ይችላል፣ ነገ መምጣት ይችላል፣ አይታወቅም። ከኛ የሚጠበቅ ምንድነው? ተዘጋጅተን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መጠበቅ። የለው ነጋማ ኢየሱስ ክርስቶስን ቆጶፍኔ ኤገቹ ሞኛኑን በቃ ብልጥኑን እስቲ እንንቃ፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ወደ እግዚአብሔር ስንመለስ ቢዝነሳችን በቃ ይለቀቃል፣ በብዙ ነገር እንባረካለን፣ እንሰራለን። ትንሽ ስራ ነው የምንሰራው፣ ትልቅ በረከት ነው የምንቀበለው። ጋፈ ማልጎን ጋፈ ገራ ዋቀዮት ደበ አዳመና ወጋ ኩዳ ሸነ ወጋ ድደመ ብየ ለፋ ከነራው ጅንጅራቱ ፊ ዲርሰ በረበራ ነው ጅንጅራቱ ነብይ አባመና ወጋ ኩዳ ሸነ ወጅንጅራቱ ጀተ ዲርሰ በረበራ ነው ጅንጅራቱ ሰነ ኢየሱስን ነብይ ዋምባየኑ ጀላዶ ሳይራ ሰይጣን እንንቃ ነማስ በረጅሩ ቀቢ ኤርጋ ከነትናይ ገራ ዋቀዮት ደበ ይዳነ እንፉ ኢየሱስ dorgomti dorgommi barabarasa natitun gali mootummaa waaqayyo gonfoo barabarasa Phaawulos jedhe sana akka deeroon Qorontoos duraa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irraa warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu tokkicha akka ta'e hin beektaniireedha. Isinis kennaa sana argachuuf fiigaa warri biyya lafaa gonfoo baalaa isa coolligee badu sana argachuudhaaf kan hundumaa godhu nuti garuu isan banne argachuudhaaf hin dhamaana. Waan badu nuun kennine waaqayyo isan banne itti nu hidhe waaqayyo. Meeffe ameen jedhaa dabalaati. Mesti ameen jedhaa dabalaati. ኢየሱስ እንጫሉይ ሚወር ኢየሱስ እንጫላ ይተን አረገል ገለ ከነ ኢየሱስ እስኒ ፈዱፉ ገረ ኬሳ ማዳቅ ኦፊቲ ስናገቡ ዋቀይ ነማይ ስናጎዶ ዋቀይ ለፈ ያደኒን ስናገባ ዋቀይ ዋቀዩ ገረ ከኛ እንታኔቲ ወይ ተካማ ነመታኔ እኔ ነምኔ ዲመከኛ ቀቡ ወንጌል ነመኑ በሊ ሲየኛትኑ ደበሊ